Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa kuni Oduu Ispoortiidha. Oduulee Ispoortii Bitootessa 18 qabannee dhiyaannee jirra nooliin tura. Manchester United taphataa sarara mirga fuulduraa lammii Kaameroon kan ta'e Bryan Mbeumo Brentford irraa mallatteessifachuudhaaf yaaliin taasisaa jiran ammallee itti fufee jira. Taphataa ganna 25 kun gara Manchester United dhufuudhaaf fedhii qabaatus sababa gareewwan lamaan walii galuu dhabuutiin gaafiin bittaa taphataa kana gara naannoo ji'a lamaa ol fudhachaa jira. Wanta kana furuudhaafis Manchester United gatii taphaticha ittiin fudhachuudhaaf kennee ture ol guddisuudhaan euro miliyoona 70 Brentfordiidhaaf kan dhiyeessanii jiru yoo ta'u hanga ammaatti deebiin mirkanaawaan garee Brentford irraa Manchester Unitediif kenname hin jiru. Waggoota darban keessatti ga'umsa baay'ee laafaa ta'e agarsiisaa kan ture Manchester United gara morkattummaa duraaniitti deebi'uudhaaf garee isaa keessatti haaromsa gochaa kan jiru yoo ta'u taphattoota haaromsa kana naaf milkeessan jedhanii itti amanan bitachuudhaaf yaaliirra kan jiranii fi garii taphattoota duraanii gaggeessaa akka jiran leenjisaan garichaa Ruben Amorim ibsanii jiru. Taphataa sarara mirga duubaa fi sarara Real Madrid kan ture Lucas Vazquez turtii waggaa 17 booda garee isaa gadhiisuu Real Madrid beeksisee jira. Taphatichi geeba La Liga 4, Champions League Awurooppaa 5, geeba mootichaa yookaan Coppa del Rey 2 waliigalatti geeba 23 turtii isaa waggaa 17 keessatti injifachuu kan danda'e. Lucas Vazquez har'a taphattoota miseensota garee fi hooggantoota garichaatti nagaa dhaammatee jira. Yeroo kanattis ibsa gaazexeessitootaaf kennetti akka jedhetti ani Real Madrid keessaa bahus Real Madrid na keessaa hin bahu jechuudhaan dubbatee jira. Taphataa sarara fuulduraa dinqisiisaa lammii Faransaay Eintracht Frankfurtiidhaaf kan taphatu Hugo Ekitike Liverpool'aaf tole jechuun isaa gabaafamee jira. Taphatichi gareewwan akka Manchester United, Newcastle fi Arsenal barbaadamaa kan ture yoo ta'u, Liverpool filachuudhaan waliigaltee isaa fi Liverpool gidduu jiru waliigalanii kan xumuran yoo ta'u, marii garee fi garee Liverpool fi Eintracht Frankfurt gidduu akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, waliigaltee irra gahuudhaaf akka jiran Sky Sport gabaasee jira. Liverpool taphataa sarara fuulduraa dhalataa Eertiriyaa fi lammii Siwiidin kan ta'e Alexander Isaac Newcastle irraa bitachuudhaaf carraaqqii hedduu taasisuudhaan taphaticha waliin walii galuu danda'us gareen Newcastle fedhii taphaticha gurguruu waan hin qabneef jijjiirraan kun osoo hin milkaa'in hafee jira. Liverpool yeroo jijjiirraa taphattoota bonaa ammaa kanatti taphattoota ciccimoo ofitti dabaluudhaan milkaa'aa akka jiru beekamaadha. Kanaanis taphattoota ga'umsa olaanaa qaban Florian Wirtz fi Jeremy Frimpong Bayern Leverkusen irraa akkasumas taphataa cimaa sarara bitaa duubaa Milo Kerkez Southampton irraa mallatteessifachuun isaa ni yaadatama. Napoliin taphataa isaa sarara fuulduraa lammii Nigeeriyaa ganna 26 Victor Osimhen garee Turkii Galatasaray liigiidhaan kennaniif kan jiruu fi booda irrattis taphaticha bitachuudhaaf Napoliidhaaf gaafii kan dhiyeesse Galatasaray marii fi falmii yeroo dheeraa fudhate booda gama waliigaluutti dhufuu isaanii Goal.com gabaasee jira. Kanaanis Galatasaray taphaticha fudhachuudhaaf gara euro miliyoona 75 kan kaffalan yoo ta'u, jalqaba irratti euro miliyoona 40 fi dhuma bara 2026 irratti ammoo euro miliyoona 36 kan kaffalan ta'a. Akkasumas taphaticha hanga waggaa lamaatti garee Xaaliyaanii kamiifuu akka hin liqeessinee fi hin gurgurre Napoliin haalduree kan kaayyate yoo ta'u, waliigaltee afaanii gareewwan lamaan jidduutti godhamuu isaa fi waliigaltee mallattoodhaan mirkaneessuu qofti akka isaanaafu Sky Sport gabaasee jira.
Egaan oduuleen ispoortii maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessinee kanuma yeroo gaarii.